Akkam jirtu hiriyoota koo fayyaa keessanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Har'a aappii baay'ee bareedaa ta'e tokkoon isin agarsiisa. Aappiin kunis moobaayila keessan irratti jechuudha miiseenjera wal fakkaataa lama fayyadamuudhaaf al takka jechuudha. Akkasumas teelegiraamii lama kan biraa waatsaappii illee lama jechuudha. Aappiilee sooshaal miidiyaa ta'an lama fayyadamuudhaaf akkamitti akka fayyadamu isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii feesbuukii lama yoo qabaanne al tokko haasa'uudhaaf moobaayiliin hin eeyyamu jechuudha. Miiseenjarii lama buufachuudhaaf jechuudha. Miiseenjarii tokko qofa yoo qabaanne isa tokkoon loogaawut jennee kan biraan seenuu qabna jechuudha dirqama. Garuu amma kan isin agarsiisu kun jechuudha miiseenjara wal fakkaataa jechuudha lama moobaayila tokko irratti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana akkamitti akka fayyadamnu isin agarsiisa jechuudha. San dura reef gara YouTube channel koo warra inni dhuftan jechuudha BS2 jettanii search gootu jechuudha. BS2 jettanii yeroo search gootan kuno isa jalqabaa kana jechuudha. Isarra gadi seenuudhaan iddoo subscribe jettu kana subscribe godhaadha. Warroonni subscribe goone haala kanaan isin dhufa jechuudha diimatee. Yookaan viidiyoo kiyya isa tokko hubantan gara jalaatti subscribe kan jedhu ni jira. Isaan yeroo tokko subscribe godhuudhaan maamila taadha barumsawwan gaggabaaboo garaagaraa walii jijjiirraa jechuudha. Eshi gara aappii keenyatti yaada barru. Eshi aappii keenya eessaa argannaa akkuma barame Play Store keessaa argannaa jechuudha. Play Store keessa seennetoo iddoo searchii kanatti jechuudha dual space jennee barreessina jechuudha. Akkas jennee barreessina search goona jechuudha. Search yeroo goone isa jalqabaa kana jechuudha. Dual space multiple accounts and apps kan jedhu kana jechuudha. Isa kana buufannaa jechuudha. Staarii 4.5 qaba. Namoota miiliyoona 50 ta'edha kan buuse aappii baay'ee bareedaadha. Kana buufattu jechuudha. Ani buusee waan jiruufu amma open jedha jechuudha. Open yeroo jedhu haala kanaan nu fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf dual space jedhee messengerii ni jira, WhatsApp ni jira, Instagram, Facebook, plus Telegram, Imo, Lite, messengerii hundi kunuyyuu ni jira jechuudha. Isaan kana fakkeenyaaf amma asitti yoo fayyadamu messengera lama fayyadamu yoo barbaanne jechuudha. Messengera kana gadi qabna. Sekondi sadiif gadi qabne gara create shortcut kan jedhu gara olii kanatti fudhanna jechuudha. Kono amma gara moobaayila keenyatti deemnee ilaalla. Kunoo tas jira. Kunoo isa kana jechuudha. Kun amma messenger lammaffaadha jechuudha. Messenger plus jedhee jira. Kunoo yoo kan isinitti mul'atu ta'e jechuudha. Messenger plus jedhee jira. Messenger normaalii kiyya kunoo as jira. Kunoo messenger kiyya normaalii iddoo kana jira. Kun immoo messengerii kiyya lammaffaadha jechuudha. Kanaaf akkaawuntii keenya isa lammaffaadhaaf seenuudhaaf iddoo kanatti jechuudha paaswoordii keenya FB lammaffaa san itti galchina jechuudha. Al tokko messengera lama fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kun kun beeksisa ani dursee waan save jedhee jiruufu jechuudha. Kun haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Kun messengerii kiyya lammaffaadha jechuudha. Messengeriin kiyya isa jalqabaa isa kana. Kunooti. Kun messengerii kiyya isa jalqabaati jechuudha. Kanaaf messengerii lammaffaa al tokko fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Messengerii haala lama akkaawuntii lamaan jechuudha. Loogaawut jechuun barbaachisu yeroo tokko haal tokkoon jechuudha lama fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isin iddoo messenger plus jedhee jira garaagarummaa qaba. Kanaaf haala kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kan biraa illee WhatsApp illee akkasuma jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa lama qabaatan taanaan WhatsAppis lama godhachuu dandeessuudha. Isa kanas akkatti sekondi sadiif gadi qabnee create shortcut kan jedhu kanarra goone jechuudha. San booda garana dhufuudhaan kunoo tas jira WhatsApp plus jedhee jira. Kunooti
Kun WhatsApp Plus jedhee jira kunis. Kun WhatsApp lammaffaadha jechuudha. WhatsApp kiyya isa jalqabaa kunooti isa kana WhatsApp jedheetuma jira. Kun immoo WhatsApp lammaffaadha jechuudha. Lakkoofsa lammaffaa yoo qabaadhe asitti login jedhee akkuma WhatsApp yeroo biraa bannutti jechuudha. WhatsApp lammaffaa keenya bannee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun agree and continue jedha akkuma WhatsApp yeroo bannu sanitti jechuudha. Kanaaf agree jenneetu lakkoofsa keenya itti galchuu dandeenya jechuudha. Asitti lakkoofsa keenya itti galchine biyya jiruu filannee akkuma WhatsApp duraan bannutti jechuudha bannee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kunis WhatsApp lammaffaadha jechuudha. Kabiraa illee akkasuma jechuudha. Imo illee yoo barbaanne jechuudha. Imos lama fayyadamuu barbaanna yoo ta'e jechuudha. Kun haaluma amma tana dura gooraa turre jechuudha. Akkas goone fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun Imo illee jechuudha. Eshi isaan kana qofaa miti aappii biraallee jechuudha lama lama godhachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf F-Lite irraayis yoo akkaawuntii biraa qabaanne ta'e jechuudha. F-Lites lama godhachuu ni dandeenya jechuudha. Isas haaluma kanaan jechuudha. Create shortcut jenneetoo lama gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas messenger telegiraamii jechuudha. Kan telegiraamii isallee lama gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkaawuntii lama qabna yoo ta'e jechuudha. Kan biraa Instagramis ni jira bakka baay'eedha jechuudha. Aappilee social media ta'an hundaayyuu lama lama godhachuu ni dandeenya jechuudha. Haala saniin FB yookaan aappii lama lama godhannee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf messenger lama Lite irraayis lama akkaawuntii afur fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Al takka moobaayila keenyan jechuudha. Log out jechuun nu barbaachisu. Kanaaf aappii baay'ee bareeda ta'edha jechuudha. Hundi keessanuu buufadhaadha. Keessattuu Facebook akkaawuntii lamaa fi lamaa ol warra qabaniif aappiin kun baay'ee barbaachisaa ta'a. Itti fayyadamadha. Barumsi keenya